Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf yommuu ibsa kennan kan mul'atee fi sabaa himaalee biyyattiin tamsaafame hulaan galaanaa Itoophiyaa akka barbaachisuu fi mootummaan isaanis ta'e dhaloonni dhufu dhimma kanarratti hojjechuu akka qabu bal'inaan ibsanii ture. Abiy Ahmed ibsa isaanii keessatti addatti hulaan galaanaa inni kun Itoophiyaaf barbaachisa jedhanii ibsine garuu karaa kamiinuu hulaan galaanaa akka barbaachisuu fi kanarratti hojjechuun akka barbaachisus kan dhaaman. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan barbaada jettu ilaalchisuun Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Salamoon Tafarraa yaada isaanii nuuf kennaniin Itoophiyaan hulaa galaanaa kan barbaadduuf rakkoo diinagdee, haala nageenya addunyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa akkasumas haalli siyaasni addunyaa itti deemaa jiru boor akka biyyaatti rakkoon ishee mudachuu mala jechuun ibsuun eegalu. Itoophiyaan buufata daldalaa Jibuutii fayyadamti. Guyyaatti miliyoona doolaara 3 kaffalti. Waggaatti yoo tilmaamame kuni gara biliyoona 2 kan jechuun maallaqa guddaadha jechuudha. Deebisee ikonomik kiriizii yoo jennu biyyi takka guddina argachuu qabdu parsantii 25 ol duwwaatti harkifatte jechuudha. Kanaaf kuni Itoophiyaan dirqama ikonomik kiriizii waan qabduuf kan ekelee gochuudhaaf ni dirqamte jechuudha. Itti dabaluunis biyyoonni ollaa Itoophiyaa jiran hedduun isaanii miseensa biyyoota liigii Arabaa ta'uu fi biyyoonni addunyaa gurguddoon siyaasaan wal morkataa jiran buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaarrachuun Itoophiyaa baay'inni uummataa ishee akka malee dabalaa jiruuf qormaata biraa fidee dhufuu mala jechuun ibsa Salamoon. Buufata Jibuutii yoo fedhan fakkeenyaaf wal dhabdeen haayidroopolitiksii yookiin immoo siyaasa bishaanitti wal qabatee ni jira deemaa jira. Gibxi wajjin osoo waraanatti gallee isa qofaa miti mootu biyyoota miseensa Arab liigii ta'uu wajjin osoo waraanatti gallee Itoophiyaan meeshaa waraanaa kan gashitu eessan gashitee Jibuutii irraa gashite jechuudha. Yeroo sanatti maaltu dhufaa Jibuutiin meeshaa waraanaa akka achirraa hin gashine biyyoonni Arab liigii dhokuu danda'an maaliif kaayyoon chaartara Arab liigii irratti hundaa'e keessaa tokko dantaa fi fedhii biyyoota miseensota Arab liigii ta'an mirkaneessuu waan ta'eef jechuudha. As biyya United States keessa kan jiraatanii fi dhimmoota siyaasa Eertiraa akkasumas kan Itoophiyaa xiinxaluun kan beekaman Yohaannis Kifilee dhimma Itoophiyaan karaa ministeera muummee ishee hulaa galaanaa barbaaduu ibsuu ishee irratti yaada isaanii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaaf kennaniin yaadni Abiy Ahmed dhiyeesse keessumaa karaa humnaas ta'u hulaa galaanaa argachuu qabna kan jedhe fudhatama kan hin qabnee fi uummata Eertiraas ta'e kan Itoophiyaa kan rifaasisee jechuun himu. ፕራይም ሚኒስትሩ የሰሞኑ ስለ ቀይ ባህር የሰጡት ስቴትመንት ኢትዮጵያኖችንም ኤርትራኖችንም አስደንቋቸዋል። ውድቅም ተደርጓል በሁለቱም ሀገሮች ህዝቦች መካከል አከስ ጀሉ ኢብስ ሚኒስትሪ ሙሚቻ tibbana kennan uummata Eertiraas ta'e kan Itoophiyaa ajaa'ibsiiseera. Uummanni biyyoota lamaaniyyuu kufaa taasiseera. Ifa ba'ee uummanni yaada irratti kennaa jira waan ta'eef yaadni muumicha ministeeraa fudhatama hin qabu. Haala itti fayyadama asab irratti filannoon jiru karaa biyyoota lamaan fayyaduu danda'u irratti walii galteen yoo raawwatanidha. Eertiraan akka abbaa qabeenyummaa asabitti, Itoophiyaan akka fayyadamaatti. Itoophiyaan karaa seeraan hulaa galaanaa kanatti fayyadamuuf mirga qabdi. Garuu biyyi abbaa qabeenyaa galaanaa sun waan jedhu irratti yoo walii galame qofaadha. Haalli dubbii muummicha ministeeraa tibbanaa kan uummata rifaasise isa hanga humnaatti iyyuu fayyadamna isa jedhedha. Waa'ee dippiloomaasii osoo dubbattu waa'ee humnaa hin dubbattu. Muummichi ministeeraa gaaf tokko haala itti ibsan sana sirreeffatanii deebi'u jedhee yaada. አንድ ቀን ፕራይም ሚኒስትሩ ይሄን ነገር ወደ ኋላ ይስቡታል ብዬ ነው የምገምተው። ይሄንን Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa hundeeffama humna waraana Itoophiyaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbatanii Itoophiyaan dantaa ishee eegsifachuuf biyya kamirratti iyyuu humna hin fayyadamtu jechuun ibsanii ture. ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም. Akkas jedhu Itoophiyaan humnaa fi weeraraan milkeessuuf kan barbaaddu waan tokkollee hin jiru. Guddina, faayidaa, badhaadhina waloof hundumayyuu mo'ataa taasisuu kan danda'u irratti obboloota keenya waliin mari'annee faayidaa waloo keenyaa kan kabachiisu malee humnaan fedhiiwwan keenya galmaan ga'uuf obboloota keenya irratti meeshaa waraanaa akka ol hin kaafne isiniif mirkaneessuun barbaada. በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ. Dhimmi galaana diimaa Itoophiyaa hin ilaallatu jechuun haala itti aanuun ibsu Yohaannis Kifilee ቀይ ባህርን የሚመለከተው
ቀይ ባህርን የሚያዋስኑት እንደ ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን waa'een galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota galaana diimaa daangessan kanneen akka Eertiraa, Sumaalee, Jibuutii, Sudaan gara oliitti yoo deemte immoo warra akka Misiraa fi Liibiyaadha. Kaayyoon siyaasa muummicha ministeeraa inni sagaleen keenya dhaga'amuu qaba jedhan naaf galuu hin dandeenye. Dhimma galaana diimaa irratti Itoophiyaa hin ilaallatu waan ta'eef Itoophiyaan biyyoota kanneen waliin hariiroo uumuun walii galteen fayyadamuu dandeessi. Kanarra darbee garuu dhiibbaan siyaasaa isaan galaana diimaa irratti qabaatan hin jiraata jedhee si yaadu. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf mirga akka qabduu fi seeronni dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee akka ishee deeggaru hima. Salamoon Tafarraa Gamasaan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bara 1974 agreement tokko fayyadamee ture mallatteessee turanii agreement kun maal jedhaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka naannoo isaa irratti kan akka balaliisaa ta'uu danda'a, kan akka geejjiba shaqaxaa fa'aa ta'uu danda'a. Kan akka fayyadaman ni godha jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf amma Poolaandii fudhannee ulaa galaanaa hin qabdu turte dhumarratti garuu agreement international law fayyadamtee maal argattee ulaa galaanaa argatte. Daldala addunyaa keessatti biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne gummuutti ulaan loogii ta'an ulaa galaanaa naannoo san jiru akka fayyadaman ni eeyyamaaf jechuudha.